Hordoftoota urjii itootubee akkam nagaa jirtu annagaa dhagalate rabbii egaa har'a aappii tokko badheessinii dhiyaadheera. Aappiin kunillee aappii baay'ee namatti toludha. Aappiin kuni kan argannu Play Store keessaa jechuudha. Faayidaan aappii kanaa maalidha jennee yoo wajjin ilaalle aappii jechuudha namoonni tokko bilbila keenya kiisii kaannee yeroo deemnu fakkeenyaaf yeroo makiinaa yaabbannu yeroo bakka namni baatu keessatti kan deddeemnu taate namni mootiyyuu kiisii keenya keessa seenuudhaan bilbila sana fudhatee hattuun deemuu dandeessi jechuudha. Kanaaf kiisii keenya keessa yoo kahanne bilbila kana akkamitti akka sagaleen itti iyyuu danda'u namni tokko kiisii keenya keessa yoo ol baase akkamitti akka sagaleen itti iyyuu danda'u waliin ilaalla. Kanaafuu aappii baay'ee namatti toludha. Keessattuu yeroo karaa deemnu yeroo makiinaa yaabbannu dhaaf baay'ee nama fayyada jechuudha. Yeroo tokko hattuun kiisii keenya seentee bilbila fudhachuu dandeessi, boorsaa keessa fudhachuu dandeessi. Yeroo nuti immoo kiisa keenya keessa geenye boorsaa keenya keessa geenye jenne yoo isheen namni tuqee achi harkaan tuqee achi keessa baase jechuudha akkamitti akka xiyyuu dandeessu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaafuu aappii kana kan argannu qajeelumatti gara Play Store seentan jechuudha. Erga Play Store seentanii booda mootiyyuu Pocket Science Anti-Theft Alarm jettaniitti barreessitanii erga itti barreessitanii booda kan isinii dhufu isa kana jechuudha. Akkuma ilaaltan baay'eetu dhufa kan nuti barbaadnu immoo aappii kana jechuudha. Isa maal jettanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Erga tuqaastanii booda immoo isiniin maal jedha install jedha jechuudha. Install godhaa isiniin jedha. Asirratti naan immoo open jedha jechuudha. Qara waan ol baafadhee jiruuf jechuudha. Kanaaf isinillee yoo herreegee xumuree jedhee asirratti open isiniin jedha. Erga open jedhee booda immoo isinis maal gootanii al tokkoon dhooftan jechuudha. Erga al tokko dhooftanii bifa kanaan isinii fida jechuudha. Walajjumaan ilaallaa jechuudha. Erga bifa kanaan isinii fidee akkuma ilaaltan isa afur nuu fide jechuudha. Isa afur nuu fidee tokkoffaa irratti kan ergitan kuni faayidaan isaa maalidha? Kiisii keenya keessa iddoo asii tana jechuudha. Iddoo tana achi deebisnee kiisii keenya keessa yoo kaawwanne namni tokko jechuudha yeroo kiisii keenya keessaa fuudhee bilbilli kun maal ta'e jechuudha itti iyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu isa kana jechuudha. Amma yoo ilaaltan akkasumatti ammallee maal jettaniini iddoo argitan kana irratti okay jettaniin jechuudha. Ammallee maal jettaniini okay jettaniini. Erga okay jenneeni ammas alloo jennaani. Ergas booda bilbila kana jechuudha akka carraa ta'ee an kiisii kiyya keessa kaawwadhe yoon jedhe maal ta'a jechuudha. Yeroon kiisa kiyya keessa fuudhu sagalee qaba jechuudha. Sagalee dhiisistu jedha. Kanaaf faayidaan isaa tokko kanaadha jechuudha. Kiisii keenya keessa kaawwanne namni kiisii keenya keessaa yoo fuudhe aniyyuu kiisii kiyya keessaa yoo kan fuudhu taate fakkeenyaaf akkuma ilaaltan kana kiisii kiyya kaadhee yoo kan ol fuudhu taate maal godha sagalee dhageechisa jechuudha. Kanaaf sagalee kanaa fakkeenyaaf sagalee inni dhageechisu keessaa tokko fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Akkuma ilaaltan sagalee kanneen asitti argachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf bifa kanaan jira jechuudha sagaleen sun jechuudha. Amma waan inni qarrasaa jiruuf sagalee kana dhageessisuu dhabuu danda'a jechuudha. Innaa sila kana ta'eef lammaffaarra kan jiru kun immoo akkuma ilaaltan kun asitti magariisa ta'ee jira ni hojjeta jechuudha. Lammaffaarra kan jiru kun chaarjira yeroo goone jechuudha. Bilbila keenya fuunee chaarjira yoo goone namni biraa chaarjirraa yoo kan fuudhu taate sagalee kenna jechuudha. Ammallee isa san sagalee sana nu malee namni biraa cufuu hin danda'u. Fakkeenyaaf bilbila keenya iskiriinii keenya look yoo goone yoo lakkoofsaanis hidhanne namoonni biraa hin banu jechuudha. Nuti beeka koodii san malee namichi sun illee hamma koodii san argatee banutti ima iyyiti jechuudha sagaleen sun jechuudha. Kanaaf bifisii tana maal gootanii sanallee achi deebisan jechuudha. Okay jettaniini. Isheen tun kan isin fayyaddu yeroo kami yeroo chaarjirra gootan jechuudha. Ammas okay jettuuni. Ergasiis okay jettaniin jechuudha. Isa kana yeroo kami kan itti fayyadamtanii chaarjirra yeroo gootan maal taati ishee chaarjirra gootanii yoo gadhooftan bulee taati jechuudha. Akkuma kaanii nu kennite jechuudha. Amma chaarjirra waan hin jirreedhaaf mallattoo san kennuu hin dandeessu jechuudha. Kan itti aanu wajjin ilaalla. Inni sadaffaarra jiru kun jechuudha. Akkuma ilaaltan inni sadaffaa kun motion sense mode kan jedhu kun yeroo lafa goonee jenne fakkeenya bilbila keenya lafuma goonee yoo jenne yoo lafa sana xiqquma sochoofne jechuudha ni iyyitii jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanas maal gootanii kan afoo jiru kana yoo ilaaltan isa afoo jirtu tana maal gootanii al tokkoon tuqaastu jechuudha. Okay jettuuni. Amma ani bilbila kiyya kana lafarraa yoon xiqquma sochoose in iyya jechuudha. Maaliif sochoosuun akka hin barbaanne yoo barbaadan immoo yeroo akka kan karaa deemtan bichaa ta'e maal gootanii isa asii kana jechuudha.
isa asii kana maal gootan al tokkoof duuba deebiftanii cuftan jechuudha. Yeroo barbaadan bichaatti achi deebistanii fayyadamuu dandeessu. Isa kanallee bifa kanaan yoo ilaaltan kiisa keessan keessa yeroo kaawwattanii gabaa keessa yoo barbaadan isa kana irratti deebiftanii seentu jechuudha. Yeroo hin barbaanne immoo isuma kana maal gootanii isa kana of duuba deebiftan yeroo barbaadan achi deebiftan jechuudha. Okay jettaniin jechuudha. Inni afuraffaan kun immoo maalidha? Inni dhumaa kun jechuudha baatirii fuul jedha jechuudha. Yeroo baatiriin guutee maal nu kenna? Sagalee nu kenna jechuudha. Sagalee kana nuuf kenna jechuudha. Sagalee kana immoo akka nu kennu yeroo barbaanne maal goona? Isa afoo kana akkuma argitan kana jechuudha. Al tokko maal goona? Achi deebisnaa jechuudha. Okay jennaani. Ergasii amma waan baatiriin chaarjirra hin jirreef yeroo chaarjiin guute duwwaadha waan ta'eef chaarjirra yeroo kunniin lamaan jechuudha. Chaarjirratti yeroo sakkaanee kuna akkuma ilaaltan isa kanaa fi inni kun kan buleenu ta'uu danda'u chaarjira yeroo jiru bichaadha jechuudha. Kun chaarjirratti yeroo goonee namni irraa fuudhedha. Kan afuraffaarra jiru kun immoo tiyyuu chaarjiin yoo guute duwwaadha jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa kanneen jechuudha. Caalmatti kan nu fayyadu caalmatti isa kanaadha jechuudha. Isa tokkoffaarra jiru kana jechuudha. Inni tokkoffaarra jiru kun isa kanarratti deebiftanii bilbila keessan fuutanii kiisii keessa yoo kaawwattanii fakkeenyaaf bilbila keessan kiisii keessa yeroo kaawwattanii baaftan sagalee kanaan isinii kennuu danda'a jechuudha. Okay, kanaafuu isa kana fakkaata aappiin har'aa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Maqaan isaa isa kana jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Ol baafattanii shaakaltanii ilaaluu dandeessan. Keessattuu warroonni gabaa keessa deemtan bakka magaalaa lafa namni baa'atutti lafa makiinaan baa'atutti yeroo deemtanii jettan namoonni baay'een kiisa keessan seenuu danda'anii yeroo kiisa keessan seenee fuudhu sana maal godha jechuudha aappiin kun qajeelumatti itti iyya jechuudha isin irratti deebifattanii yoo seentan jechuudha. Kanaafuu aappii kana namoota birootiif keessattuu warroota biyya keessa jiraataniif baay'ee barbaachisaadha. Bilbilli isaanii kiisii keessaa fuudhamuu hin dandeessu, boorsaa keessaas baasuu hin danda'an irratti deebistanii yoo achoona jettan baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Kanaaf aappii kana nama biraatiif illee sheer gochuudhaan akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Kanaafuu inni kun keessattiyyuu baay'ee isa fayyadudha. Chaarjirallee gootanii yeroo deemtan isin fayyada. Innaa lafas gootanii namni akka hin tunne yoo barbaadan isa sadaffaarraa kana jechuudha. Kanaan fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Baay'ee namatti kan toludha. Kanaafuu aappiin kun yoo isin tolu nama biraatiifis immoo sheer gootanii namni biraa sun immoo bilbilli isaa kiisa isaa keessaa bahee akka hin haatamne yookaan akka hin fudhatamne kan akka taasistaniif isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Urjii itoo tuube jechuudhaan sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.